أصلي إن دقايا لا إله إلا الله. كوكو أتما برا والله أصلي أكون ورب الكعبة ربنا كان دنا كان نبلتي سببك قنقة تدفع قدر جلجت ما نعرفها كيس أبدي كيو يو أبدو لسه ما ياد يو تيسو لسه ما ياد يو صلاة لسه أتما ما كل في تقول أولا اللي كان رتول تقدمني سوشيال ميديا كان ردفني أنا يو دو إلا والله وبالله ربي نتشهدي كوي تبويا كأما دو إلا لا دي سنة فندق ربي أبد نصيف دو كان بيك كان أجندة برام بربادون أجندة فولا قد فاتو تمت جالا لجتشون نبيرتي والله أصلي أنا لبوت يتنسى ما كان سيكنا Atuq oime asli keenya mee dubbiin akka jennu sanii miti. Qiyaamaan dhufu viidiyoo warraan tanaa kanarraa adda baafanne. Tokkoffaa Oromoon waan daawwatu dhabdee waan laaltu dhabdee nama 5,000 daawwataa turan. Jalarraa kaasanii hanga dhumaatti. Dadhabeetiin biraa bahee hundumarra. Lammaffaa miciyyoon tiyyoo kakijibdu taate kijibni haraami maqaa rabbiitiin kakattee takka malee uummata 5,000 duratti kakataa turte. Sadaffaa jaarsi gartee ishiin guyyaa uummataan sobaa turte sun yoo ka dhugaa taa'u taate jaarsi ishiidhaa sun dayyuu soka gartee ergamaan rabbii jeensani. Taatu miciyyoon footoo Asladdiin irra kaattee teesse Asladdiin taatu ni qofla ni taphata. Ishiidhaa taatu wanni ishiin haasottu waan bira. Yaa jara keenya viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan qoflaan duuta waan ajaa'ibaati mee usaa dhaggeeffadha. Taragaagga'iiti wanni simmeetinii miti fiqiriin sossobaani beektaa fiqir basilleetin honji bajarjar taa'aadillam lolarran jirru amma fiqirii gallaxatu heddaami anaa fi ati guyyaa wayii geemii osoo taphannu walitti dhufnee jaarsa kana naan jettame gaafata si mana dhuyyuu ol kaatee si ilaale. Duuba kun jaarsa qaba naan jette bilbilachuu fi kaadha. jaarsa kana qabu akkamitti nama jaarsa. ما تقول كان ندوا ودكيت أنا رب الدنيا آخرها كان هذيك إنسان جالتي والبيو دب أنا الشرموطين ما درت قبل الشرموطين طلعت أرسل كنا تاعتين جدا جال لبستون دكينا كمان ما تقوى والله وبالله إيش سو ما كان بدلت بعدين نقدر أنا وجي ناس يا جيبي وجي تفنى jaarsi biyya kan jala kana taabtaabnaa godhaa jira gidee asi adabu sitti arabooda walloo tarii jennaan innillee si jaalataa anillee si jaaladhaa ani baay'ee si jaaladhaa naan jettu na jaalachuu qoy haasaki na wajjin haasaki waan an si gaafadhu qoyte na jaalachuu keetiif baay'ee galatoomi anillee si jaaladhaa siin jedhe amma rakkoon jiru baay'inni ati na jaalachuu ati jaalachuu rakkoo miti. Jaarsi kee ka gaaf kaan hin qabanaan jette suni gassi dhiise moo hindu isa beekuu barbaada. Adi amma hayyee geeffattee gaafike. Dhage jaarsi kiyya. Gadilee na dhiifne. Hinduunillee. Hayyee. Digalaan duruu namni kenna maal ta'e beektaa nama badiinti yemmaa inni si jaalachuu kiyyatti qoggaddu jira akka wal ittiin boonu sanii miti. Duruu namni kenna yoo si jaaladha jetteeti ati bakka kennitee fi onnee keessatti isaaf mirkaneessituu fi galaa. Wallahi asli ana jenne biraan fedhumani. Antu gaa baruu fedha malee akkamitti jibbaa si jaaladha. Waa takka rakkate. Ishi na jaala ani jaarsa kiyya waan godhu na beeka ati na jaalatta akka na jaalattu na mirkaneessi amma uummata kanarratti anillee si mirkaneessi yoo barbaaddee qabeenya kiyya qadda dalagadhu. Inni kolfata hayyee kolfi hayyee rakkoo takka hin qabu. Natti ergannaan geemii irraa qabe. Achumaan mooyadhe beektaa ol ka'ii jedheen si ilaala. Jaarsa qaba jaarsi jala jira naan lolaa naan jette. Jaarsi keessi jala taa'ee taaftaaf godhutti jira. Jennaan jette hayyee inni illee simbeettaawwi ta'e akkasitti si gammachiisu ol ka'ii jedheen ol kaatee jaarsa qabanaan jette adabuu saalfadhee baay'ee akka na jaalattu akka jaarsi isillee na dinqisiifatu akka isiin immootu baay'ee na jaalattu osoo biyya tokko jiraanne akka jaarsa jalallee hattee natti kennitu waan akkasii kana natti himte sun dhugaa jiru laayif irratti natti himte keessanii miti anillee yoo ati naa kennite rakkoo hin qabu gidee jaarsi kee bara jiru. Kalachuu nama jiru. Amma doktor seenaa waa gaafachuu barbaada. Maaliin beektan? Ani yoo sanuyyuu wanni isiin das na jedhe abbaan manaa isiin na jaalata isiin na jaalatti gidee inni mana hin jirre bakka na fuudhii maaliidhaan jettu taasisa jalaa na waan jedhuuf malee akka jaarsa ofii jalaa bayanii si jaaladha of ajjeesa jedhan kana maali anna jaaladhu siin jedhe malee jaarsa kee jibbi
jibbisin hin jenne seenaa kwaan ustaas ta'eera amma maqaana balleessa maan naan jedha karaamaan jaarsa kee miskiintichisaniitu inni feemasii miti sagaleen qabu hordoftoota qabu jettee miskiintichatti jaala tura utaaltee tiriin baqataa kaayiroo kataa ofiitti waa nyaatee buluun qabne jaalatta haftaamii riyaalan dalaguu dhiifte. Asli dhagaisi himanii guddaa isaallee barbaadu akka waan onneen tun bakka na dhoo iddoon na dhukkubu jira si gala ani haasaa guddaan barbaadu ani si jaaladha akka itti si jaaladhu bakka itti si argadhu natu beeka na jaalatta tana qofa barbaada wanti ani nama irratti illee ba'ee ibsadhee fi dhalaan artii kabajaa qabdi dhalaan artii dubbatti bareeddi Seena koi. Reefi aslii wajji inni illee na jaalattee jira. Waa tokko qofa irratti walii galuu dadhabne aslii naaf fiddan malee kaarruu isaa laalaa malee dubbachuu hin danda'u waan takkatti sana oddeen na dhowaa jirti jettee turte. Waan takkatti sana amma nutti himi. Eega asliin amma na jaalattee kanaaf faara waan gaafatta. Waggaa tokko wal jala jennee na jaalatteera. Hinima dhaga'i tamaan hinima dhaga'i. Ati gabaabumatti jaarsa qabda waan qabdu jaarsa qabda waan qabdu. Tamam namni gidee simmeetaawii ta'e akka namni sun dhufuufi waan hin jedhin waan hin godhin hunda godha jedha waan hin jedhin hunda jedha taane waan hin hunda ta'e jedha beekta. Dhugaa. Ani dhage jaalalaaf si kabaju jira asli keessa hin kutin lakki taa'e asli taa'e wallahi taa'e. Tamam sira rogaa jira maal ol taree sira kitina yaabbatu. Keenya amma duuba numa godhu adi amma duuba maarii eegzati naan jette na barreessu wallahi akka waan ati onneeti tana kee jirtu akka waan bubaate tana jala jiru akka waan afur kee. Maarii eegzati jira san screenshot godhi no garti video bani. Doktor guddaan akkamitti maarii eegama jira. Koko, lazima namni bakkeenya ani si wajji yoo haasa'e si wajji yoo waatee lazima viidiyoo gabbaasee mirkaneessuu qaba asli boonaa waan fi. Wallahi seena ka'an si jana jare keessan si jana jara screenshot goota yoo amma ergisiifte fiidaa si ergasi fuudha jaarsi kellee yoo fedhe harree haa fuudhu. Si jaaladhee waa'ee dhagee. Ana tameen nama badheetii biyyaa kiyya hin beeka takka jedhe. Ana ijoolleen miidiyaa karaa na beekan akkasuma yoo atummaadhaan yenee maal. Anuuti beeka ijoollee ragaa naaf fidin anuuti beeka. Wallahi ani asli lubbuuti yasiif kenna wallahi rabbiin na shaahidi birrii miti ati birrii barbaadda miti birrii miti mana dhaga'i birrii miti mana. Aboo mujatti jala naa seenaa qoy. Aboo mujatti jala naa qabamte jala kaasa kun kamini gurra qabee gaddarba eenyuunni. Birrii miti ani mana miliyoona tokko tuqaa sagal hin bitame har'aa miti min zamaana waan waggaa tokko adaamatti bitadhee maqaa kiyyaa waa hunda geeffame qaba isaanis maqaa keetirra si jijjiiruu barbaadde birrillee waan akkaawuntii kiyyarraa qabu hunda si jijjiira si gala biyya abbaa keessatti ani qalditti Rabbi tokkicha nagarratti kaga ajandaa biraa ka garaagaraa naa bukeessanii naa laayixanii gadhooftanii barbaadu jaarsa qabda hin qabdu hin beeku ani si jaaladde si argatu barbaadu akka itti si argadhu na beeka na jaalatta yoo uf jeja uf boone jette waan godhu asirratti agarsiisa jechuudha dhalaa asirra baatetti ni dheegee agarsiifattu miti dhalaa asirra baate fooloo barbaadu miti nama jaaladhu san dhugaan jaaladha onnee tiyya kennaaf onnee tiyya isaaf hin baasa wallahi wabillahi kitaaba rabbii qabadhe si kakadhe adamna si jaaladde maalis goone inni naafina. Jaarsa kee hoo akkam goona ishi jaarsa kee akkam goona. Jaarsa kiyya waan godhu na beeka anaatu beekaa miti maaltu si naqate nama maal naqate naatu beekaa miti. Dubar seena assalaamu alaykum seena shulluqaan dhageeffadhu ayyala jira. Doktora kun inni illee ayyala jira shulluqaan. Usi shulluqaan ayyala jira kun jaarsi si as jala jira abbo. Usi jaarsi jala jiru jaaree gajabet baal goota kun bo konqa. Seena na dhagaye. Ila ati na jaalachuu mirga keeti kun mirga ummamaati beekta. Ka jaalatte sun argachuun immootu dirqama miti argatu mala argatuu dhabuu mala. Dhagee asli dhagee nama sagalee ol kaasee dubbadhu yoo dubbadhu sagalee ol kaasee. Wajjin jiraatanii yoo badaa osoo jaarsumaa yoo qabaatu baate addaamchi makkii harkisee maagaluu diddire. Nan dhageeffattu ati. Ishi si dhageeffadha asliyyee. Amma rakkoon jiru
rakkoon jiru maa inni beeyta ani rakkoo miti ilma dhiirati shari'aan gaafuriiti rakkoo miti garuu ati jaartii namaati nikaya qabda nikaarraa nikeenni hin ta'u jaarsi keetti jaalata maal gootaa bultii kee miidiyaa irratti uf dhiidaa intala arsiiti dubartiin safuu qabdi dhalaan arsii safuu beeyti tuutuma gizee akka carraa rabee biyya tokko dhufide gizee inni taaziyaa fa'a deeme hojii fa'a deeme tuutumatti yoo jala hattee naa kennite si wayyuu maal gootaa miidiyaa irratti uf baaftee iccitii kenna gabbaaftee siin jechumaaf yor si didaan jiru shaqqalaan naa ta'e. Doktor salam alaikum. Asli. Waalaikum salaam. Asli. Doktor sima kabadii qabula. Addunyaa kanarratti Seenaa dhugaa qabdaati. Addunyaa kanarratti waa meeqa jibba beektaa? Waa sadi jibba. Waa sadiin ta'e rabbiin osoo nan dalagsiisin addunyaa kanarra naa dabalsu. Tokkoffaa zinaa dalaguu jibba takka jedhi. Lammaffaa kijibuu jibba lama jedhi. Sadaffaa hatuu jibba. Tana sadiin osoo dalagne rabbiin addunyaa kanarra naa dabalsu. Ani taate wal bira dhufnellee walii kenne. Har'a guyyaa guutuu ana bakka taaziyaa jiru tiktook irratti zinaa natti dalagaan oolle suuraa kiyya maxxanfattee hin jaallatee kabooyaa oolte zinaan bar laazima addaan qabachuu qofaami afaani. Zina afaanitu jira zina iyyaattu jira yaa. Namni uf jedhe nama gaaloodha jedhani si jaaladha jedhe si beeku dubbannaa dhufin jedhe. Gaabii ajaa'iba natti ta'e bar jaalala akkasii muddee kana ajaa'iba natti ta'e iyyuu. Maal rifadhe sii dawwalee mi doktor bakka taaziyaa osoo jirtu achitti Sama amratti dawwalee waasaappi maal haasoftan guruppii hidhatanii ina tokkoffaa seenaan sitti madhageeffadha. Inshaallah yoo amma galti kanatti uf ajjeefte ani du'a namaati raadantaa miti takka jedhe. Dhugaa ana ina du'a uf ajjeesa binaamni isa irraa dhugaan naa ta'e. Tokkoffaa jechuun ila mee anaaf hiriyoonni kee garee maal jedhannee waa'ee jaalala kiyyaaf keetti haasoftan. Ati na jaalachuu dhugaa qaba. Na jaalachuu Kiingi Kamaal Abdallaa fidi Kiingi Kamaal Abdallaa fidi yeroo isaan akkasitti mirkeeffatan takka jedhe ka garellee ka lammaffaa immoo of ajjeesu mirga qabdaa ka jettu duruu namni nama jaala namni yoo jaalatame beektaa Oromoon teenya maaltu bade beektaa yoo jaalatan of kaafti darajaa awwalaa sanirraa of kaafti jechuun bakka jirtu sanirraa jaalala jechuun immoo kennaa rabbiiti nam tolchee miti ta namni sii kennee sirraa fuudhu miti jaalalli ijaa gurra hin qabdu. Sigalee? Doktor Asli. TikTokii kanarratti Hamzatu beera jechuun beekanii Hamzatti maamboole bannaa. Assalamu alaikum jara keenya. Ila waan siin jedhu yaa nama seene beeku. Naafi seenaa wal nudiisa seenaa gaaffii. Ani sin jalaa bayaa qoy sin jalaa bayaa. Abdurrashid kiyya na obsin bayini. Wallahi salaata jummaatu naggaye obboleessa kiyya takka qofa dubbadhee baan dhiifama. Salaanni jummaa si geebee kasaayee baay'ee dubbadhu. Mucattiin yoo jaalatte isaa wajjin haa fidhattu rakkoo miti isiin ka fiqirii jaalatte nuu ka obbulummaa mucaa urga torbaaniitii rabshaa qabdi jedhanii masriin beeytaa dhabnee turre beeyte. Baga nuu jiraatte hafuura keetu dhaga'uuf anuu si yaadee jira baga jiraatte ati akkami? Aamin wallahi nagaa ammallee sagalee sirriitti naan deemu. Wallahi siifi maakiillee hafuura namoota hedduu reediillee nama hedduu hafuuran dhageenye baga jiraattanii mucatti rakkoon qabu seenaa yoo jaalala kan kee qabaatte suutaan fidhattanii rakkoon qabu jaalalli dura dursa. So baga jiraattanii baga rabbi isin kaa'in mallee of eegaatiin jechuudhaa fi carraa argadhe kanatti si dubbisuu barbaade. Doktor mucattiin kaarruu hanqee kanarraa maraattemee kaarruu kana jijjiirii barnaati. Gurbaa tamaa matillee badhaa. Jaalala si eegsitu jaalala waltanii imaana qabsiiftan araarsa utamaamiidha dabattamoo gadi bumbus akka reedi kanatti teessanii wallahi tamaam gadi darbaama booda waan takka khalifa itti fufi ayyee. Okay galatooma guyyaa kana akka tasaa namni wayii namni hedduu sheerna goonaan viidiyoo isii gizee laayivii jirtu dhaqee seenee nama hirkifteenii seenee maal rakkoon jee isii bochuun dhagee maali mucaa maaliif bochaan jeeni. Doktor Asli fi ana wal jaalatee jaalala naqabsiisee keessaa waa hedduu haasofnee Kamaal Abdal nama hedduu jira siigalee muci hoo gurbaan kun nama guddaadha nama akkanatti laayivii irra dhufanii waa'ee isaa haasawanii xiqqeessanii miti. Wantummaan kun yoo jiraate mee ani Doktor Asli wajjin haasawa mee waa'ee isaa kana sooshaal miidiyaa irraa buusii dila kana boochee hin iyyini waa hunda waan naaf inni waliin keessaan haasoo inni hunda ni maxxansaa iskiriinshoot godhee isinii maarree godhaa amma yoo laayivii Asli Doktor Asli jala dhufu. Mee rabbii jai waanuma naafeti waliin haasoo inni tan jirtu san iskiriinshoot godhee ol baasii siin jechaa ture. Mee tokko kijiba tokko asirra qabeetiin jira.
yoo wanni waliin haasoitan jiraachuu baatte maaliif fi maqaa namaa achitti dubbattaa hajoo gaaffis irraa qabareefu waan naan jette waan ummata oromootiin jette ni dagatte waan keessaan haasoine isiniin maxxansaan hun jette mee waan Dr. Asliin siin jeessan iskiriin shut godhiiti nu maxxansi waan nu sun jeessan hin jirtu dubbi yoo jaalattee taate dhugaadha ilmi dhiiraa tokko jaalatamuun ni jaalatama Dr. Asliin nama jaalatanii akkuma reefu siin jee gurbaan kun nama bultiillee qabu shamarran tokko ha bultiillee qaban bultii akka waan hin qabne jenna nama dongorsiisuun ni jirti lammaffaa irratti wani hin dhagee ate atummaan akka waan bultii qabduutiin dhagee jaarsa kee hoo akkam goonaa kaja'uun dhagee jaarsaas akka qabduun dhageeffadhe dhagee dubbiin rakkoodha atummaan kun yoo fooloora guddifachuu barbaadde mana Dr. Aslii kana jala teessee reediifaa jala teessee filaawanii takka yoo darbite Oromoon fooloo sii gooti maalumaaf akkana nama guddaa xiqqeessuu yaaddaa siin jaa ani akka nama tokkotti. Sila mujattiin sagaleedhaan daa'imaayyuu mi abboo fuudhayyuu hin Khalifa meejalli Khalifa an sagaleete waan ati jettu hin dhageeffanne na bira shabakaan ta'uun ooltu maal jette meera naa deebii qixxee dhageeffadde waan ati na dura jette hin dhageeffanne beeki. Irra sii deebii amma afaan Oromootiin dhaggeeffadhu lukkitti. Guyyaa kana yeroo ati laayivii dhuftu namni wayii sheerna goonaaniin dhufee Tingi Kamal Abdallah afaan sheerna goonaaniin dhufee oguun dhufee na wal hirkiste akkana rakkoo akkanaatu ni boochaa maaliif boochaan siin jee anaa fi Dr. Asii wal jaalatee yeroo dheertuu wal jaalachaa turre keessaanillee walitti haasawaa turre tekisti walii godhaa turre hedduu wal jaalanne waan takka qofarra wal dhabne waan takkitti san naasirreessuu dadhabee waan sayyoo naasirreesse walitti heerumnaa jennee wal taane wanni keessaanaa soonye hundi ni jirti yoo barbaachisaa ta'e viidiyoodhaan waan suuraa kana iskiriinshut godhee isinii kaayaan hundachaa turte. Amma Dr. Asii mee waanuma waliin haasoine jecha takkitti illee jiraatte iskiriinshut godhii nu garsiisi isin jechaa ture. Wanni sanis akka sobaa ta'uu nu fadde. Kan lammadaati. Sobaa midhagee. Ati akka namaa bultii qaba. Sobaa miti. Siifin fixa dhaggeeffadhu. Ati akka jaarsa kee akkam goonaa bagana jaalatte jaarsa kee akkam goonaa sin jaarsa kee akkam goonu naatu beekaa jechaa turte. Sabana ajaa'ibaa keessa jirra. Jaarsarraan jaarsa biraa barbaachachuun sabana ajaa'ibaa keessa jirra. Waan kana akkam jettee deebistamee. Dhaga'i Khalifa kennasiif himashi. Jecha ati jettu hundi dhugaadha. Gastii kee keessatti dubbachuun dhugaadha. Akkasumas harkiseesitti madhee wajjicha kanallee dhageettee dubbatuun kee dhugaadha. Osoo nu bannee gubatti. Osoo nu batiin hin gubatiin sagaleen tiyya dhageessisaami. Makii fooloo godhaa gaa'e taree dhibiraatu makiidha. Haasa. Osoo nu batiin hin gubatinii asirratti amma fakkeenyaaf Asliin wanni wajjin haasofne hunda iskiriishuut godhii jette. Fardillee asuu meedanuu asuu jette Oromoon ogguma himaayitu si galee gowwaa fi warqanni waan qabe gadi dhiisu jedhan. Gowwaan haga du'utti warqanni haga miicamutti jedhan jechi amma himaayisa kana himaakee fi yeroon guddate kana keessa jirra iskiriishuut godhee isin agarsiisa waan Aslii wajjin haasa'e ragaa jechuudha Khalifaasitti. Haasaa isaa wajjin waggaa dheertuu haasa'ee iskiriishuut godhadhee qaba waan guyyaa irraa inni maariyyee oodiyyee qashtiyyee tiyyee yaadu hin jira isinii baasata akka jedha mana kiyya keessatti iskiriishuut godhadhee jechuu deebii kana ka waa'ee Aslii wajjin haasa'e Khaliif dhaga'u jirtaa miti. Jiraatti fufi nama kumsa dhiiri balamaas dhaggeeffatu jira ana qofaa miti. Deebii waa'ee isaa wajjin haasa'e iskiriishuut godhe akka sobatee jettu san mana kiyya gastii banadde iskiriishuut godhe takkaan guyyaa isaa wal bara irra garee irratti waliin haasa'u jiru irratti illee akka isaa wal bara irratti illee garee irratti hedduuf irratti bal'inaa isinii himata akka lammaata immoo jaarsa duraanii maal goota namni sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee ani jaarsa qaba yoo jedhe isin sargi gootanii itti fuuta immoo qanii ani jaarsa itti heeruma jala ciisu na argitan deebiin isinii deebuu jiru kana lammaata sadaffaa. Ani Aslii jaalachuun jaalatti namaan hin baane harummaan abboon nabii keenya irraa dhufte sallallahu alaihi wasallam hin sharmuutiin zinaa hin dalagin karaa halaalatiin jaarsa dhiira argatanii bultii jaaratuun anaan hariyaa miti. Anaariif lafa ol deemtu naa miti. Hawwootii irra dhufte iyyuu hariyaa miti jaalala ibsatu yeroo sanitti hin jiru malee amma yeroon bal'atee an jaalalatii asirra beeku ibsadheetiin hin badii yoo ta'e naafi maa Oromoon asirra jirtan hundi keessanuu ka beektanillee ka wallaaltanillee waan an balleessetti immoo dhiifama.
Seenaa ammallee achumatti gaaffii biraa si gaafadha. Abacha. Amma taraa Hayyee. takka na dhaggeeffadha. Gaaffii takka si gaafadha. Amma asli Abacha. Na dhaggeeffadha. Anis akka ilmoo isatti dubbiin dubbatu qaba. Irraa fudhadhaame ture. Dhumarra dubbattanii qoya. Ana dhaggeeffattanii. Gara keenya seenaa miituu godhuun keessanii. Warri as jala jirtanii fi seenaa fi jaarsi seenallee hundi keessanuu jechuudha. Ina kiyyallee sirriitii as jala jira. Jaarsan qabu namni jala jira dhaga'e sitti afaan si qaba jaarsan qabu namni jaarsa siiti jedhe. Yoo feete fira keetu as jala jira naa jettu du'i wallahi bilooksi godhaa dibjet miituu godhi taa'e. Mana gabbaan yoo duute meeqa kamtu du'aa oola. Abbaan fedhe oduu yaani nan galchuuyyu. Si jammaraan doktora Latiifte Buuntalli. Ina an qalbiin tiyya akka daa'imaatti fayyaalettidha sirii galee. Guyyaa bakka taaziyaatitti tamaaf natti birbira. Reediin na birbira. Namni hundi laayivizii daawwatee namni natti hin dawwalle hin jiru. Ani wallaahi yoo jechuma lubbuu tiyya si fuudha jedhuun tokko amma isiin as baafte jaartii tiyya miila jalatti kumeen kunoo nama 3,500 dalaalaa jira jaartii lammaffaa hin fuudha. Wallaahi kunoo takka jira tanaasin naa qaba. Isa biraati. Isa maariyyee maarree waggaa dheeraa naan jenne minaamin isiin jettu kana torbaan 2 moo 3 yoo hin geennu dhiyoo kana anaa geemii taphataa jiru walitti dhufne. Gaafa dura walitti dhufu jechuudha. Akka baay'ee na dinqisiifattu, baay'ee na jaalattu, baay'ee na hordoftu, yoo namni suuraa kiyya galabbatu, ka seenaa fa'a galabbatu, na arrabsu, akka itti dhaga'amu bakka akka dinqisiifataa tokkotti natti himte gaafa dura wal baran. Bakka tun namni dhugumaan na jaalatu bakka akkuma bakka doktorma ofii jabeeffachuuf jedhee wal barannee maal jedhee kazzaan geemii waliin taphannee deemte. Guyyaa lammataa ammallee turree waliin deebine. Geemii haa taphannu naa barreessaa turte. Ani barreeffamni an barreesse yoo waa'ee 2, 3, 4 taate ka jaalalaa miti. Achi guyyaa wayii leenca naa kennuu hedanii leenca lama naa kennuu hedanii itti nama taa'ee kootu jedhanii taphan. Namichi leenca sii kenna jedhee ni nafe hin moo'adhe. Ol ka'ii jennaan jaarsa kiyya jala kanaa taaptaap naa godhaa jira akkamii ol ka'aa naan jette. Sandura akka na jaalattu na dinqisiifattu yoo namni na arrabsu mataa na dhukkubu natti himte jaarsa jala jira jedhee miti. Hin qaanfadhe jechuun akka duraan shamarran haaraa yoo arge adabu jechuudha. Adabuu qaanfadhe anummaan dubartii dabbaa isii ilaaluu fedhu kun bakka xiqqoo achi deemi as deemi jedheeni maashaallah ati dheertudha. Jaarsallee yoo qabaatte baay'ee bareedudha. Gaafa duraa bakka ofiisi jaaladha jettee of na daffarsiiftee dhiira waraabessi tokko. Si galee yoo sangaan duraa taaf jedhe waraabessi duuba dhutaalee sarbaa sangaa kana gadi buta. Gaafa duraa si jaaladha naan jettee amma jaarsi keessi jala jira jedhee godhachuuf. Na jala jira taaf godhaa jira naan jette taaf godhaa jira. Hayyee ol ka'ii deemi gillee inni hin jirre onlaayinii hin jirre laayivii ta'anii hojiin taphannaa jedheeni gillee akka carraa inni bakka hojii jiru biyyatti yoo wal agarre jedheen sanuu yookiin yoo hajjii dhufe suutatti jalaanaa hattaa jedheen yoo san taphumaaf jedheeni malee amma isiin koroleksii dhugaa of ajjeesaa minaamiitu kanaa miti dhalaa kaminuu jedhaa otoo moola laayivii irratti warra na hordofuu argaa ooltanii nama kaminuu hattaa warra giiftii naa kennu neenee marinee fiqir jaayitu moola warra hojii taphadhuu miti. Sinigalee hin beektan hundi keessanuyyuu. Achirraan guyyaa kaanii ira kunoo mucaan hiriyyaa kiyyaa as jala jira kolfaa jira. Na taphachiisuu hedaan hajjete dhuftee ammallee hayyee jennee hojii taphan. Tapha 2 moo 3 namoo achiise kunoo as jala jira hiriyyaa kiyya kolfaa jira as jala. Na taphannee makiinaa diimtuu kana waan akkasii kennee fi namoo yattee eegasi neetworkii na baasu maal akka adda baane hin beeku nagayumaan adda baane. Ani laayivii irrattuu guyyaa 3 walitti dhufe. Kasaniin alaa lakkoofsa isiin eengadda mana hafarsoo cite kana ganama ciisu jira seene gizee an dhaqu. Shamarran kana onnaqi keessaa laaladhaa jedheen. Hafarsoon shamara kaan ol guura kaan ol kaasa mana keessa oofa hin taane gabbuusa tun doktora an taate gaddarba isilleen dhufte jedhan.
Ani kijiba namaan beeku booda nadhoon zabanaa maraatti hojii zayitii dhuydee koroksii dhuydee of ajjeefte asli ajjeefen jedhan kunoo afarsoon kana jechuudha leengadda ganama. Ana na dhukkubee ciisaa jira dabbarame beera kana ol guura mucaan bakka inni fiduun beeku waan akka isaatti beeran beeku babbareedaa kan ol kaati tun jaala qal'oo tun furdoo doktora kennaa taatu jira ol darba viidiyoo ima bana yoo inni bari yeroo addumaan banata beer gabbuus seenaan dhuftee lollaan gaddar seenaan akka seenne jedhan bakka maaliifi isii tan dura guyyaa sadii argee mire haara walaaluu qalbiin na barbaaddi waan ta'eef ni gale cheenji waan jedhamu tokko jira ingiliffaan kaliifaan faa hin beekani. Qalbiin haara walaaluu fedhin seenaa hin beekaa seenaan galchiin gaddarbin seensiin seenaa gaddarbee haaromu kana galcha mucaa. An taa'ee jala kanaa tababbareedda sagaleen bareeda giifti push godhaaf akka bara nama diyaaspoora kanatti leecha kennuu danda'u jira 500 kana push godhaaf kun osoo boo jira afarsoon kana jechuudha. Waan saniin alaa gisee achi ammana afarsoo yaa deeme lakkoo sanaa ergite. Allakkoositu seef hin godhan. Sini galee. Kasaniirraa hafe jaartii namaatitti beeka. Rabbi na haadhiisu jedhaa jiraayyuu garaa kee keessatti kan hagana dhukkube kana ana biratti jaartiin namaa osoo hin bareeddii miidhuura dhayinii taate foon harre. Wallaahi yoo muta gursummeettii taate ta hiikamte taate ta mootuu jaalallee walolte taate ta jaalallee qabne taate noo problem rakkoo miti. Hundi keessanuu hordoftoonni kiyyeen beektan. Jaartii namaa malee tajaarsa qabdu malee tajaarsa qabne yoo obboleessa kiyya naan jettu hangastii kiyyarraa iyyuu gaddarba maal abbaa keetti muudina irra qabatta jedheeni. Kasanirraa hafe intaloo laayii biratti jaarsi kiikunoo taaftaaf naa godhaa jedhette mee beet aangilnoo doktorri guddaa waggaa 27 saba kanaa barate jana jana. Hin qabdi akka qabdu kakattee natti himte. Yoo qabaatuu baattayyuu hin qaba eeganaan jettaan waan hin qaba jedhan tokko hin qabamatti beeka. Anam isin seenaa jaarsa qabdi bakka waan na jaalattu bakka carraa yaa'u gide jaarsi bara hin jirre faa jalaan hatu yaada qabaadhitti jedheetuma gaafa ka yookiin anuyyuu Ameerikaa deema gaafa biyya galutti isillee dulloomte anillee dulloome waluun agarru akirateen naanneffannaa masjiidatti gallaa sila gide haraama dalilu hin jiru bammiloo tasfaanoo. Taffaa itti hormaaf jireen malee ani amma waa'ee kororeksii dhuguu fi jaalala kiyyaan du'uu kana ani kitaaba akkanaa keessa hin jiru. Yoo mootu ka duutullee taate kun waan homaa quban qabu wanni an shawwadillee hin jiru. Yoo lakki an jaarsa hin qabu aslitti heerumuu qabaa hin jaaladhaa. Yoo asli dhibuu wajjeessa jettee mootu akka jaartii qabu. Duin ifuudhi jette amma isin suudhii jirti arrifuu jira biyya baqaa jira birri duba jaartii lamaan horadhuun qabu amrifuuji gaafa rabbiin Ameerikaa Kanaadaa nageessetti achitti achi waamadhaa agarsi ositee mana madamaa dalagattu akkasitti nu beellama lubbuu namaan balleessina. Ni koomentii barreessuun danda'amu itti godhanii jiru. Okay, galatoomi doktora. Elaa waan tokkotu jira akka keessaanillee dhagayetti akka immoo isin keessaan naan jettettillee duraan kaayiroo jedhee waliin haasoynee mucaan sun jidduu keessa amrii rabbii fudhattee ani kaayiroo sanuu sodaadhe minaamin waan jedhu wayiitu jira. Ana wajjin kaayiroo dhufumo. Waan akkasii waan gastii waan gastii isirra waan akkasii dubbattee keessaanillee ana kanaan jette kana gaafadhee waan kan lafatti dhaam jedheeni keessaa waliin dubbannee lakki qara fixannee dhaabii naan jette anaan jechuudha. No. Keessan haasaya tokko dhimma namooma barreeffama geemii wajjin taphannaati wajjin taphachuu barbaadaa nama giiftii naa kennuu jira minaamin jedhu yoo taate malee kaayiroo dhufa waa'ee kaayiroo maqamaa walitti hin qabne lakka. Sobuun haraama. Waa'ee wal jaalachuullee maqaa walitti hin qabu. Kun soba guddaa. Okay, tamam itti fufaa waan jettan kaliifaa jira reedii jira isin itti fufaamee warri yeroo sanii gastii irratti waan isin jettullee dhageettanii anachi booda immoo waan hin jedhu qabaa waa'ee jaarsa siitisii minaamin waan jettan kana waan beeku akka nama turuutitti. Doktor dubbadhu.
Eenyuun Tamaami. tamaam dubbadhu guyyaan adda walaa oolta. Yaa Horii dhugaa tana fi kenne dubbachuuf maqi. ani rifadhee ture iyyuu laayivii irran ture namni baay'een si ilaalee nan dura namni baay'een ilaalu biyyattii kana namni maal ilaalee itti erge asli naaf dimaan naa gootame itti na arrabsite. Achi ajandaan ka ajaa'ibaati kun liivii kiyya cufadhee isii bira dhaqe. Oseenee naan asli wajjin waggaa tokko oliif wal janajjanaa turre waan tokko qofarratti walii galuu dadhabnee biyya arabaa kana keessatti waggaa baay'ee dalagee mallaqa qabaa mallaqa kiyya guutuu waan takkatti sayyoo akka inni tole naa jedhu taate mallaqa kiyya guutuu waan qabu hunda akka wanti isaa irratti galchaa fi kanaa miti yoo jettan immootu ofin ajjeesaanii jettee achi anaaf rammee galma wajjin rammee taanee kadhannee asli siifinna waan jedhuun laalla yoo ka dhugaa isa janajjanee si jaalatee wal jaalanne itti gaasilla an jaaladhe osoo jaaladhee fi wal jaalanneen garaagaraa bara. So yoo ka wal jaalattanii amma si jalaa ka shartatu jedhu taate ka mucaatu taate sii finne inni waadaa gallee fi si finne yoo dhufnu immoo atee immoo dubbiin akka duraatii miti isillee waa hedduu jirti ana dhugumatti rifadhe si dabale doktor dhugaa rabbi dubbachuuf simaa beeku san rifadhe. Tamaam dhaga'i barasitti ani waan jijjiirre nammallee jecha jedhe hin jijjiirre bakka immoo barreeffama hojii barreessiteetti wajjin haasofte iskiriishoot godha jettanitti iskiriishoot isinii godha ammallee ani irra deebi'ee jedha yoo inni waan takkitti san ishee jedhe sagaleetti dhagahamu jirtimi. Amma nu agarsiisi doktora guddaa saba kanaaf waggaa torba chaanatti barate kana maqaan balleessite amma nu agarsiisi. Barreeffamaan keessan si barreesse Maariyee si fuudha lubbuuti kaayiroo si fidadha naan jedha jettee miti walii galleemi waan irratti walii galle wal jala jannatan iskiriinshoot godhi asirratti garsiisi mi'aan si hafuudhu dadhabu sadaqallee sitti kadhee si jiraachisu. Kunoo si fuudha hidhee jira. Jabaadhu nutti agarsiisi carraa kanatti fayyadamee yoo dhugaa qabaatu. Maa rakkoo qaba kummaa. Nama kuma afurii duratti saalfachiisi doktora. Na saalfachiisi wallahi na saalfachiisi ol baasi. Ante doktor immoo ati Doktor, cara nugen ada kah? Ana isi. Maaf ati sila agarsiisi. Cara nugen ana asa. Sagaleetti dhagahamu. Ya doktor, amma dubbiin amma kasih jatusan shuutii maal osoo hin ta'in mujattiin daandii ittiin si jaalatu barbaada jirti beektaa akka hubadhe tamma akka argetti tooftan akkanaa hin jira beektaa kun amma akka ati fahamuu dadhabde amma odoona taate qaata fahamee ol galchaa beektaa. Dubbii fahamuu dadhabuuti malee mucattii icciitii wayiitillee haasaa wayiitillee qabdanii hin beeksisan namni icciitii qabu maal godhaa gubbaa kanarratti booyaa miti jalaa walii mataa beektaa. Mujatti fahamati bakka fahamiti ol galchi kama seenaa gootaa daggami maal goonni kan dura seenaa hojjete sin agarsiise. Ayisuusii lama godhadha. Bakka ayisuusii lama godhadha akka ta'u kana nasitti hima. Di dhugaa rabbi shira nurratti oofartan kana dhaabaa wallaahi nu haga ammaa takkitti dhabnee akkana biddilimsii marannee ciciifna obboleesso. Makina lama ofna kana dhaabaa dhugaa sare ati dhiira miti kaas mootu atlitti dhaqiitan magaggami nurra. Koi. Seenaa gaafii gaafadhaa yoo. Amma sulluqaa galgallana. Dhaladhee guddadhee inkin waggaa 7 ta'a inkin waggaa 8 ta'a inkin waggaa 6 sanii ol ta'a sana gas keessa jiru anaa fi rabbi warra kiyya beeka. Turi asli simaan amma illee wallahi ani asli lubbuuti yasiif kenna wallahi rabbi na shaahidi birri miti ati birri barbaada miti ani nafseeti yasiif kenna nafse. Seena waasitti mu. Sagasi. Birri asli hin barbaadan. Kan akka dhiira biraa kana dhodhoo isaan beeku beekta. Hawaasa birri kee kaapitaalli kee guddaa himaa deemtu ijaaran hin seeraa deemaa namni sagal gareetii fa'a galu kun naan galu hin galu ijoollee baadiyyaati. Amma ati yoo birri guddaa wayii qabaattee birri kan maqaa kiyyatti beeksisu taate biyyaalatti hin birri miti mana dhaga'i birri miti mana qabdi qo'a. Birri miti mana milee. Abu mujatti jala na sai na koi.
Aboo mucatti Seenaa jaalala dubbadhu. qabamte jala kaasa kun kamini gurra qabee gaddarba eenyu inni. Abdurrashiid Isan. Dhaga'i asii abbaa seenaa bonaa kiyya birrii miti ani mana miliyoona tokko tuqaa sagal hin bitame har'aa miti min zamaana waan waggaa tokko adaamatti bitadhe maqaa kiyya waa hunda geeffame qaba isaanis maqaa kee irra si jijjiiruu barbaadde birrillee waan akkaawuntii kiyya irraa qabu hunda si jijjiira si gala Allahu biyya Akbar. abbaa keessatti ani qalditti laffa'eetiin fuura xururra dheeffinne shinti beeti arabaa akka fidee fi ani jireenya kiyya nama jaaladhu wajjin dhaga'i asli nama jaaladhu wajji bultii jaaladhee ilmee gaggaarii irraa argadhee jiruu gaarii laayivii gaarii kara keerii irratti ilmaan tiyaddiin irratti guddisee du'a jecha yaada'ani si galee Akka firii seenaa jaamana qabatee mirgi miyyoo eegamu qaba. Mucattiin mana kaartaa filaanii sagaleen tiya dhaga'umu jirti asli dhagamaa jirti kun ijoollee si deeggaraa jiran hundi ka wannoo keessatti kaafarsoon jedhullee kaayiroo deemna wajjin geesse gisa sanitti wal isin jala fakkaate malee ani osoo isatti nimne kaayiroo deemuuf baasaboora qaba isin agarsiisaa tura kushinaa keessaa bahee. No. Baasaboora isin agarsiisa. Akkasii miti wallahi ani la. Kijiba namni kijibu kanaa miti. Kanaafiyyuu. Wallahi Dr. Shulluqa Adeemi. Ijoolleen Suudii lakkoofsa tokko naa barreessa. Ijoolleen Suudii lakkoofsa tokko naa barreessa Shulluqaa galgala naan ajjeefna. Way seenaa koo qabeenya kana ga'u kana qabattee bakka malee seenuun kee na gaddisiisa dhugaa rabbi. Wallahi dogo bakka taane seente. Sila Hamzaa fi Reedii bira galuu qabdi wartuni. Namni jala teettanii natti dawwaltan narratti hin dawwalina namni jala teettanii irratti dawwaltan narratti hin dawwalina isinii himee jira isii agarsiisa asli turu viidiyoo bana. Ani baasaboora waa hunda kennee geeffadhee kaayiroo akka haati kaatee osoo namatti nimi piraanki gootee deemsisan agartee miti. Sagaleen kee dhaga'amti. Dhaga'amti bareedduu koo haasa'e. Ya Allah, networkii rakkise. Qashtiyyee networkiidha. Jaartiree dillee nu fuudhetti siin miliyoona lamaa mana biteennaani. Way. Waa'ee mana haasayuu. Waa'ee mana haasayuu waa'ee kana soina wama biraa bakkuma reediin jedhe bakka malee. Deebite ammoo isaa deebite. Ani kan nuti qoy reedii faasii walitti fakkaatanii dhuguma isa. Mujattiin dogongoruu noortu. Dhagee dogongoraan miti arguu jirtanii. Yaa. Yaa salaam. Deemuuf qophiirra jira jechuun sinigalee inki jibdaa namni jettan jechuun warra zala teettan inki jibdaa jettan. Si jirraa jedhani maashaallah. Bismillah. Haasati seenaayyee habibti. Kanaafi ani intala waan jette irra gadhaabattu intala piraankii barbaaddu miti warri piraankiidha seenuun piraankii gooti jettanii. Dhagahamaa jira seenaa. Si dhagaara anuma si dhagaara. warri na dhaggeeffadhu eekkes warri piraankiidha jettan jaaladhe dhugaan wajjin haasa'u jira dhugaan lubbuuti isaaf kenna ilma jegnati ilma leencati ilma arsiiti arsoomni qorsooma aslii yoo argadhe ani aslii dhiisatiiti ummaa isa deette galata galfatuu barbaada wallahi laazim wallahi wa rabbil kaaba jechuudha maaliif yoo jettan isa haadha isa deette addunyaa kanarratti isa qopheessitee eega qopheessitee geessitellee sagalee tee dhagahamu jirti. Inda dhagahama habibti abshiri dhagahama. Eega addunyaa kanarratti deettee qopheessitellee
maqaa asli jedhu isii baaftee fi mindaati waan ji'a takka asirraa yoo jiraatan haadha fi abbaan kee ergee fi akka isaan roomaantikii godhan. Ande romantikii. Abboo ittiin dawwalina laa ilaaha illallah maatti dawwalan. Abbaan jiru manni maakina itti walaala sodaadha. Harbiyaa romantikii jechuun Biyya namatti romantikii jedhanii sare. Namatti jinni. Dhagaya asli maaliif akkas iddoo jette waan jaalalaa nama jaalatu beeka wal jaalatanii wal fuudhanii wal jaalatanii isin argatanii kana waan ta'e. Romantikii maaliif si beeka kurraasii ibsanna nuyi ifaan hin jiru ganda kenna. Maaluma taana wada. Anaaf si tokko waan ta'eef maatiin kennaa hojjetanii dhiisi doktoritti himna lakkoofsa warra kenna. Reedi sagalee isi dhagaan jiru sin dhaga'u jirtani. Mi'uutira jirti dhiisi. Hin jedhuun haadha seenallee hin jaaladhaa hin kabajaa yoo isin na jaalatte hin kabaja yoo isin na kabaje luka isii dhiqee akka obboleettitti siree takkitti irraa akka hojjetan nuti yoo amalli kiyyaaf keessii ta'e ani hin dubbadhamin amalee gowwaadha wallahi ani daqiiqa takka keessan turu si gala. Doktora Gaafii shulluqa akkam goota jedhu. Dala shulluqa akkam goota jedhu waa'ee shulluqa kana adda shulluqa. Afarso dhimma kaayiroo keessaa bahe. Shulluqa maayinna shulluqa yuun beeku tura shulluqa jechuun maayinni. Dhimma kaayiroo keessan ta'e dhimma shulluqa akka achitti sabiraatti. Shulluqaan maayinni maqaan maayinni. Dhiisati kuni kaayiroo hin jiru dhiisi shira taatee suudhiiti galchuu akkana godha dhaga'in hatti. Amma koi mashallah tabarakallah. Bakka siree jettu sanitti dhugaadha yoo haati seenaa isaanii ani amala xiqqoo isiin aariitti tiyesan fudhatanii siree takka irra hojjechiisna maali ati jidduu teennoo ciiste jaalala bareeddoo nuuf kennite maal irratti wal geenna ati si barbaannaa miti. Nuti garagalee ciise hoo ciisu. Jechuun akka tasaa amma koi dhaggeeffadhu seenaa ani amma muuxannoo qaba dhaggeeffadhu sitti hima. Keenya miti lamaan jidduu yoo ciise. Ol gargalee achiisi. Aboo gurbaa afarso ati dhimma kaayiroo keessaa bahi suudii jirta. Callisi nu dhaggeeffadhu as laatta. Mucaan muuxannoo qaburraa kennaa amma siree takkarra hin baanii dhugaadha. Namni kun miira qabaa gisee amma miirri isaa kaka'ee jedhe. Eenyutti garagala kaa namni si galee jaartii hangafaa tuni fa'aa jabeeffamti. Ati immootu jaartii lamaffaati. Sin quufne. Mee atammoo jettu gisee sana eenyutti garagala mucaan kun yoo miira keessa gale si galee anamma akka muuxannoo ofii qabutti algaa tokkorra hin fidu qophatti shoffora lamaanu. Si galee. Laadha asli yoo akka warra faranjiisan takka dubbataa takka hojii ciise malee. Laadha kun wagguu sanillee beeka namni wanti kun jaalalaami wal jaalannee wajjin gorfaa takka keessa jirraa miti sheemii ni eegaf qalas ni kabaja yeroo isin ni kabajaa fi boodallee rakkoon qabu si galee. Jawar Muhammadillee seenaa wanni siin galin maal inni beekta? Mereka ya saya nanti subscribe woi mah, amma kita Jawar Muhammad. Jawar isin hordofara. Na hordofaa bara. Wallahi. Oh my god. Wallahi asli yake kamar si jaladde sa. Amma koya wae ila wae siree satu barano kawaida. Wae siree sura ko qabdi amma seenaa ila atin faamne malle. Namni wala ammatee ciisu miti amma namichi kun osoo ciisaa jiru. Ali dabarso namichi kun namicha okeen doktor jechu osoo ciisaa jiru akka tasaa miira keessa gale. Sila situ ka'ee fi baamoo isi si ka'ee baaka jedhu itti yaaddeertaa siin jedhe. Anatu baya. Ani bayee absir bejibet choy. Ani bayee waan isa barbaachisu akka isaanii qopheessaaf boodallee nagayaa jechuudha.
Okay, halkan sangaru sabara bulu kab. Yani namni nama maalif sabara bula rema ana maalif sabara bula وش اسمها يمكن ساعتك قفا سيايا ما مالي وانا sabara buluf mali عندك Ande wanam rolo fabula kamal tat. Argite kita ya. ما جتشودا Ande malja jura mare saat tak. Namni waluga tu jira, wame ka jira. أنا ساعتي كانت أنا مشرادة ساعتي كانت أنا مشرادة بر لا كلنا تاسلين جريدو في كايو أكاد يا تمسكين تدي ديبا جرتا جورا أنا مشرادة تيا أو itu رأيته مسكين تدي كركسي cukur ساعتك sudah إنك نافي ساعتك كنافي ساعتك كمال غوتف كو غاري ساعتك كمال غوتف مال ملي Ande mal tate واو kok aye isam fakenya bra isam gafi siga badara gefa jalka gaya no teka kae no raga كادا سيناتي baka isi tura bira turu كادا سيناتي راول ماري ساعتي انتو كفتين جيتي بكينيا كادا سينا يرو تكو جنتي سين جيتي لما مالي رنكا خلاص سين دلون تبر ama sena wasiti mo makaduga Kada sena la fakhaiti ti wambra wana makhankiti du. ama wae ke azam na yali dira gefa odu gadda wai kaba ama odu gadda si kaba seni rifa mojiyo rifatelle onno jarini fitin nagamini dio tanaka tasa doktor nu jala dukusate mane yala finne bishan ka dugi khale se dukku baidani ni jartille modu takka olindan de tu jarti takkaram pudin jarani ni orakata kenani fi me kana wati ader dawal jetta enggak de no idurani ti fudu ture man di jawa khale dukku Allah jarti tokko olindan de turani walda ملاك enggak dende kena ka dukku والله ربنا الكده دنا كان بلشين جلمه enggak wada كودا كده كزدنيني مي والله ربنا الكده دنا rabbal kaidana kana se abul chusinja mal tate anak inda kena se ka dukku amma rifadde wai tate bulete nagarana nyatte كنو برنامج كنا Arwan sandaga abbo bulete tiye mal tate nana mantu atinda kena renga de dukku satu sa Dukku satu lagi barang segala sada gawu fuyo onnen nake sada upate bakisa taum sarra kale zati ko dukubdi namni kale ko mo yarti takol indan daw sakiti masanu ready sakit isini ni ninjarani Midam terjadi ini guys. asli na dubbatu akka Birri abbaa kiyyaa fi harmee kiyyaa erga kana ana ergitu ana kiyyaa lama akka jaartiin amma faamuruu danda'u. suni bareeda bakka birri kaalle basamaya mangadalle yeshiya murrattu muromee jira jecha laikan dhiisetin biraa bee ijoollee teenya maali boo wanne kana maali boo waddishaallo waddadaallo dhiiramee kaan lafa jira bareedduu teenya aslii maleesti mul'atu dhiirti lafa taa'u akka abduu seedhaa kun lafa jira amma fakkeenyaaf egaa dhiiramee kaan lafa jira kachiisa kajeelaa jiru maal jedhin maqaa gurbaa yaamaa turan achi galatti dilli sun osoo jiru ati maali nama jaarsa qabu nama maali nama jaartii qabu akkamitti kajeelta indee min maalat na'u hay gudu ko na'uun jaabaran gama kiyyaan tokko laale kajaartii hin qabne barbaaddadduuti irratti utaali kajaartii qabu jaartii nama ofitti hin dallansiisini ajaa'iba qabdanii bar sanuu sottaraddeettee gama jalaas na rifeensa kan kee gabbaaftee kan ta'an kun sirriidhaa miti qacallu sottaraddu garuftu feemasii taana balaa qalaa taana jettanii gabbaatanii ajandaa uummataan baasan alammata figalee asliin jaarti qaba jaarsa biraa barbaaddadhu lafa jira dhiirti si boo idaan shamarran idaan nama jaarsa qabu jaalataaf dhabne boo buleeyyan kiyya eebanne eeban